Nagaan Waaqayyo Abbaa, nagaan Waaqayyo Ilmaa, nagaan Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko kitaaf bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo saba Waaqayyoo guutummaa addunyaa kanarratti kan argamtan, akkam jirtu nagaa keessanii biyya garaagaraa kan jiraattan, Waaqayyoo carraa nuuf kennee carraa teknooloojiitti dhimma baanee sagalee Waaqayyoo akka wal biraan geenyuuf Waaqayyoo carraa nuuf kenneera. Kanaaf ani buleessa keessan Abdii Gammachuun jedhama yookaan Abdiisaa Gammachuun jedhama. Biyya Itoophiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuun jiraadha. Hojiin koo hojii Waaqayyoon hojjedha. Amma ergaa Waaqayyoo laphee koorra kaa'ee waan gabaabaa isinii qooduudhaafan gara keessan dhufe. Hundumti keessan sagalee Waaqayyoo kana dhaggeeffadhaa. Ergaa kana immoo sheerii waliif godhaa. YouTube koo Labsiituub jedhu subscribe godhaa, comment godhaa, like godhaa. Ergaa Waaqayyoo kun addunyaa kanarraa nama hundumaa bira akka inni ga'u, isinis ga'ee keessan akka baatan jaalala gooftaanan isin gaafadhaa. Waaqayyoo bara keessaniif jireenya keessan eebbisu. Waaqayyoo akka inni dubbii isaa nutti dubbatuuf Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara sagalee Waaqayyoo walii wajjin dhaggeeffachuutti darbina. Alfaadhaaf Omeegaa, mootii waaqaaf lafaa, jiraataa bara hundumaa, bara geeddartee ofii kan hin geeddaramne, haala jijjiirtee ofii kan hin jijjiiramne, Waaqa keenyaa, Abbaa keenyaa, carraa nuu laatte kanaaf si galateeffannaa. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni siif haa ta'u. Maqaa ilma kee, maqaa gooftaa keenyaa, fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo si galateeffachaa, kunoo sa'aatii kana immoo cubbuuf irra daddarbaa keenyaaf araara si gaafannaa. Araarri kee hunduma keenyaaf haa ta'u. Araara keetiin dachee keenya, biyya keenya, guutummaa addunyaa kanaa mil'adhu. Araara argachuu keenya kan hin barbaanne, seexanni amajaajiin keenya fagoo dhiyoo kaaba kibba ba'a lixa dhaabatee kan nu ari'atu, kan nuun lolu, humna du'ee du'aa ka'u Kiristoos keessaa argameen raawwatee hojiinsaa hundumtuu kan diigame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mareef mariyaan diinaa kan diigame haa ta'u. Yaa Waaqayyoo sagalee kee nutti dubbadhu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkootti. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa ergamaa Phaawulos gara warra Roomeetti barreessee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisa. Akkana jedha. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsa. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsa jedhaan. Ergamaa Phaawulos Roomee boqonnaa 12 kanarratti gorsa guddaadhaaf ergaa ijoo ta'e tokko yeroo inni warra Roomaatti dubbatutu argina. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsa jedha. Kiristiyaanota obboloota koo Waaqayyo jireenya namaa barbaada. Waaqayyo jireenya keenya barbaada. Aarsaa jiraatu goonee akka nu isa dhiyeessinu barbaada Waaqayyo. Jireenya keenyatti boqochuu barbaada. Namummaan keenya akka isaaf dhiyaatu barbaada Waaqayyo. Aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isinan gorsa. Qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti Waaqayyo jireenya qulqullaa'aa barbaada. Waaqayyo jireenya isa duratti fudhatamaa qabu barbaada. Bara kana keessa jireenya Waaqayyoon gammachiisu, jireenya Waaqayyoon boqochiisu akka jiraannuuf Waaqayyo nutti dubbachaa jira. Ani jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachaan jira. Isin jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachaa jirtu. Meeqan keenyatu jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachaa jirra? Jireenya garaa Waaqayyoo boqochiisu jiraachaa jirra? Maal fakkaata deddeebiin keenya? Maal fakkaata jireenyi keenya? Maal fakkaata jiruuf jireenyi keenya? Dubbannaan afaan keenyaa maal fakkaata? Yaadi garaa keenyaa maal fakkaata?
itti fufnee dubbii kana gaafa dubbifnu akkana jedha. Akkana jedha dubbii kana itti fufnee gaafa dubbifnu. Akkasitti hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Attamitti jireenya qulqullaa'aadhaaf Waaqayyoo duratti fudhatamaa qabu yoo jiraattan akkasitti hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu jedheetu itti fufee akkana jedha. Fakkeenya jireenya bara sana darbuu kana duukaa hin bu'inaa hin darbaa. Fakkeenya jireenya sana darbuu kana duukaa maal hin ta'inaa hin bu'inaa. Maal gochuutu nurra jiraata ree? Duukaan bu'inaa fakkeenya bara sana darbuu duukaa hin. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareeffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasu hubachuudha. Jaalala Waaqayyoo beekanii akka jaalala Waaqayyootti jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Sagalee kanaan jireenya keenya akka laallu, anis jireenya koon ilaalaa, isinis jireenya keessan ilaalaa, deddeebii keenya haa ilaallu. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachaa jirra. Jireenya Waaqayyoon haara galfachiisu jiraachaa jirra. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbii kanaan jireenya keenya ilaallee ofii keenya duwwaa immoo miti. Dhaloonni jireenya Waaqayyoon gammachiisu akka inni jiraatuuf akka irratti hojjennu dhaamsa koo isiniif dabarsaa. Ergaa kana akkuma jalqaba isinii kaase sheer gochuun yuutuubii koo sabiskiraayib gochuun dhaloota bira ergaan kun akka ga'u akka qaqqabu akka gootan isinin kadhadha jaalala gooftaatiin. Gooftaan baraaf jireenya keessan eebbisu. Eebbifamaa jabaadhaa. Yesus Kiristoos deebi'ee hin dhufaa. Deebi'ee dhufuu gooftaa biyya kamiin iyyuu jiraadhaa. Isteetii kamiin keessa iyyuu jiraadhaa. Haala mijatu keessa jiraadhaa. Haala mijanne keessas jiraadhaa. Yesus deebi'ee akka inni dhufu hin dagatinaa. Yeroon kun barri kun bara isa dhumaati. Wanti caafamee jiru hundumtuu raawwatamaa jira. Akka sagalee isaatiitti akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa.